Nagenya dursu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii ammee ammaan dhaqqabeem qabnam. Oromiyaa Godinaalee fi aanaalee garagaraatti hiriirri mormii dhoohee jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himan dararaa mana hidhaatti hooggantoota siyaasaa Oromoo irra gahaa jiruu fi lagannaa nyaataa hayyoonni Oromoo mana hidhaatti geggeessaa jiran hordofuun Oromiyaa bakkoota garagaraatti hiriirri mormii geggeeffamaa jiraachuu maddeen gabaasan. Godina Booranaa magaalaa Yaabellootti hiriirri mormii sirna abbaa irree bilxiginaa balaaleffatamu guyyaa har'aa barattootaan geggeeffamee jira. Akka jiraatan magaalaa Yaabelloo irraa dubbifne tokko jedhutti barattoonni kutaa 12ffaa kanneen sababa dhibee koronaatiin osoo qorumsa biyyoolessaa hin fudhatin hafan dararaa hooggantoota siyaasaa Oromoo irraa gahaa jiruu fi gaafii dhimma qormaatatiin wal qabate barattoonni dhiheessan hooggansa mana barumsichaa irraa deebii waan dhabaniif barattoonni kunneen mormii dhageessaa turuu himuun reebicha poolisoonni addaa Oromiyaa raawwataniin lubbuun barataa kutaa 12ffaa kan ta'e dargaggoo Diqqaa Dabbasoo jedhamu dabruun barattoonni hedduunis reebichaan miidhamanii akka jiran ibsameera. Hiriira kana dhukaasa banuun bittinneessanii jiru jedha maddi keenya garasiin yaadanuuf laateem. Godina Harargee Lixaa aanaa Meessoo magaalaa Sabootitti hiriirri barattootaan yoo jalqabamu dhaadannoowwan adda addaa dhageessifamanii jiru. Dhaadannoowwan dhageessifaman hooggantoota siyaasaa Oromoo Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranam, Shamsaddiin Xahaa, Mikaa'el Booran, Lammii Beenyaa, Abdii Raggaasaa fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo cuftaa hiikaman hayyoota keenya mana dukkanaatti dhiifnee hin rafnuu fi bilisummaa dhugaa barbaanna kan jedhanidha. Xumurarratti hiriira kana humnoonni addaa poolisii Oromiyaa humnaan akka bittinneessan maddi keenya kun ibseera. Haaluma fakkaatuun hiriirri mormii Oromiyaa bakkoota garagaraatti barattootaan itti fufee jira. Wallagga Lixaa Gimbii, Wallagga Bahaa Naqamtee, Harargee Lixaa aanaa Meessoo, Harargee Bahaa aanaa Qarsaa, Arsii Lixaa Shaashamannee, Shawaa Lixaa Ganda Baratii fi Dambe Doollootti geggeeffamaa jiraachuu Telega kajjattoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii odeessaaleen dhimma hiriiraatiin wal qabateen dhaqqaban kan hangammaattiin hordofaa turtanidha. Babal'ina oduuwwan keenya kana oduuwwan keenyatti aanan keessatti hordofne keessanii dhiyeessinu ta'a. Hammasitti turtii gaarii.